asliin takkaayyuu durmummaan fudhannee bara. Idibee isa akkami? Akka itti argite bichaan hin beeku la. Wajji karaa deemaa turte. Sitti mee? Wallaahi. Boo'ina hime. Akkasiin jedhan san inshallah homaayyuu jedhu namni waraabee sagalee tana mudiirra qabataan. Akkasiin jedhan saniin maal inni habiibii kiyyaanaan bardiinu. Situ natti hime talba si mataa kenna hin. Seenaa durbummaan qabdu. Maati seenaa durbummaa qabannaan akkoon tiyyelle taduuti durbummaa qabdi ka. Jecha ani biiftuurra fayyadamuuf jedhee hanqadde isiin itti galchite haadha seenaa irratti haadha lafa. Yaa Rabbi yaadina. So jaartiitti yaadata akkana jette ani galgala san dhufee udduu bitaa si waraana akka ati wayita teettuu fi wayita kaatullee na yaadattu. Kaya waraana taate Kasi in tabbafamta ka inshallah osoo hin beekin tabbafamta bar. Kama distii keessaa iyitu argita akka watii lukkuu. harka luka yete wati ke wadi ke musa. Safaa qaneessa jira. Kama maal balleessite ilaarta biiftu takka beektaati jaartii asalii takka. Donkooroo sanii. Ta'ee osoo asalii misenjara keessa bulchudha. Innu raggadhu. Maa raggatta jiruun raggatte kunoo yoom wannoo dhufta jettiin kun akkanatti hin kakata yoo hin dhufini rabbiin lukatiyya waliin na haa hidhu maammaatii rabbi na haa balleessuudhaatti kakata kakuma isaa sana amantee abdiin eegaa jirti Suudarbiyaa irratti. Kakuu isaa amante moo wayita inni dur waraana keessa ture san qammaste? Gisee kamiin? Dur inni waraana ture miira bara wayii inni gara Saawudii kana. Laa sambar karaa Sumaalee kana karaa wannoodhaafis Suudiirraa achi as dhufaniitiin jidduu wannoo kanatti shugarmaan mitunni shakkalataa turte birta jaarsirraa waamee gara biyya deebi. Wayita san hin dhaqqabne hafu.